yookaan bilbila footoodhaa fi viidiyoo fudhatee formaatti isin jala ta'e footoodhaa fi viidiyoo bilbilaa wajjin isin jalaa bade yookaan bilbila kan keessa footoo viidiyoo fudhatee formaatti isin jalaa ta'e haala kamiin akka deeffachuu dandeessan jechuudha. Footoodhaa fi viidiyoo adda addaa kan isin bilbila keessaa qabdan bilbila kan keessa yookaan akkasumaan bade yookaan immoo bilbila keessan footoo fudhatee yoo isin jalaa bade footoodhaa fi viidiyoo isaa deeffachuudhaaf haala kamiin akka deeffachuu dandeessan isteeppii isaa isin agarsiisu. Kan daqiiqaa xiqqoo keessa footoodhaa fi viidiyoo bilbilaa wajjin isin jalaa bade deeffachuu dandeessu jechuudha. Gara bonoosaa sun hunduratti warri chaanaala yuutuubii kootii hin beekne egaa chaanaala yuutuubii gubbaarra geessentanii Abdul Oro jettanii barreeffattu. Abdul Oro jettanii yeroo isin barreeffattanutti piroofaayiliin koo isinii baha. Abdul Oro jechuudhaan gaa sarchii gootu piroofaayiliin koo yeroo isinii bahe irra gattuqxu jechuudha. Warri haaraa taatan hangawoonaa warri chaanaala kan koo hin beekne egaa bakka piroofaayilii kootii tuquudhaan gaa keessa geessentanii viidiyoo bareedaa kanaan gadhiisa jira. Viidiyoo hedduu keessin jira darbe jira. Viidiyoo sana gaa irra seenuudhaan irraa baradhaa isin jedha viidiyoo bareedaa kan ajjala gadhiisa jira. Viidiyoo hangoonaa sin argatin ajjala jira. Irra sinaa irraa baradhaa sin jira. Warri hangoonaa subscribe hin godhin subscribe kan jettu nama mallattoo notification itti banaa sin jira. Egaa namoota viidiyoo jalatti gaafii naa kaantu jiru viidiyoo kan koo jalatti jechuudha. Viidiyoo ajalatti naa barreessitantu jirtu footoo bilbila footoodhaa fi viidiyoo na jalaa badee akkamitti deeffadhaa warri jettan jechuudha. Komantii yuutuubii jalatti warri naa barreessitan viidiyoo yuutuubii jalatti footoodhaaf egaa kan hin jalaa badee jedhee haala kamiin akka deeffachuu dandeessan viidiyoo takka agarsiisan ture. Viidiyoo kanaan dura an agarsiise Google footoo fayyadamuudhaan footoo bilbila irraa isin jalaa badee haala kamiin akka deeffachuu dandeessanuu fi haaraan duras haala kamiin akka isin Gmailii bilbilatti deeffattan isin agarsiisan ture jechuudha. Kanaafuu gara barnootaa yeroo sunoofu footoo bilbila irraa badee yookaan immoo viidiyoo bilbilaa wajjin isin jalaa badee deeffachuudhaaf awwal akka isin gochuu qabdanu bilbila keessan irratti bilbila keessan irratti Gmail akkaawuntii bilbila sanarra duraan fayyadamaa turtan ni deeffattu jechuudha. Gmail akkaawuntii bilbila irratti fayyadamaa turtan sana Gmail sana kan namuu YouTube fayyadama TikTok fayyadama akkasuma Google Play Store irraa appii ittiin daawunloodii godhattu Gmail akkaawuntii namni hin beekne hin jiru. Akkaawuntii Gmail sana gaa sign in gochuudhaan ni deeffattu bilbila keessa irratti jechuudha. Siitiin gara geessentanii akkaataa Gmail bada itti deeffatan kan jedhu agarsiisan ture. Viidiyoon koo jalaa argattu warri hin beekne illee Gmail akkaawuntii sana deeffachuudhaan gaa bakkuma adda akkaawuntii yookaan immoo akkaawuntii bakka jedhu kaaseenuwaan deeffachuu dandeessu Gmail akkaawuntii isin jalaa badee jechuudha. Gmail akkaawuntii sana eega deeffattanii kaatanii gaa footoodhaaf viidiyoo duraanii barbaaddu yoo ta'e Gmail akkaawuntii bilbila irraa isin duraan qabdan sana viidiyoo yookaan Gmail akkaawuntii duraan bilbila irratti fayyadamaa jirtan ta'uu qaba jechuudha. Kan isin deeffattan akkaawuntii Gmail sana eega deeffattanii appii Google Photo jedhu kana Play Store appii kana gaa Play Store gubbaarra galuudhaan daawunloodii gootu jechuudha. Appii Google Photo kan jedhu barreeffachuudhaan gaa bakka sarchii kaatti Google Photo itti barreeffattan isin ba'a. Ambannaan jira isin immoo insta daawunloodii gochuudhaan gaa appii kana keessa ni seentu jechuudha. Appilikeeshinii karaa yeroo seentan gaa haala kanaan footoo bilbila keessaa qabaattan haala kanaan isin baasa. Garuu gubbaa kaa tuquudhaan gaa piroofaayilii kan keessan tuquudhaan gaa Google kontinuu kan jiru wal qunnamsiiftu yookaan immoo akkaawuntii Google keessanii kan deeffattan sanaa wal qunnamsiiftu jechuudha. Eega wal qunnamsiiftanii baakaap kan jedhu kan jallaa jira sana tuquudhaan gaa baakaap kan jettu kana on gootu. Baakaap kan jallaas on gootu gubbaarra siitingii tuquudhaan on gootu jechuudha. Yeroo isin baakaap kan jedhu kana lamaan on gootan Gmail keessan irratti akkasuma baatii takka yookaan immoo gara 14 gara torbii turuu danda'a. Torban takka yookaan ni eeggattu 14 takka eeggachuudhaan footoo keessan baakaap godhee isin harkisa Gmailiin keessan haala kanaa itti fayyadama. Waan isin galuu jiraate komantii na barreessaa isin jedha viidiyoo kana jalatti hammallee barnoota barbaaddan gaafii barbaaddan na gaafachuu dandeessu gaafii barnoota bilbilaa akkasuma waa'ee Facebook TikTok wal qabate waa'ee YouTube wal qabate gaafachuu dandeessu hanga walitti deemnutti nagaan tura.